السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمارك هوني كبجمتو تداوتو تآشا عندكريرتو أكم جرتن ونجا جرا الحمد لله رب العالمين. داوتو تكينا أرض بير فجرة هرمار كبتن بتونا نجتم مشاو بريتي تياكا كير سانكوريتي كبدت نجفجرة مشا أيوبا جمتو بريتين تنا كالتمانين مشا يسي تكتو نسنا كرسيسا يسلي احتمال لا تيجي لا ده وان سنس بريدو جلاته طلبات نينجرا وان بري نينجر مشان كنا هم رساتو بريدا وان بري نبريان تنا هم بنو سنجت بربادا سماندا أوتو تكينا توقف مكان راتي ور لكوس بربادا نجى جورا كتسا مادا ميزوانته في سبات اللي بيه كمانته لكوس اللي كنا دوا سجل ترباتا ميتور بجهاتا ميسجل جهاتا ميجا شنطة بتاني إيمو فساب بنورجع جودن دتاني غارو با إنندو غارو واساب تين استني باي هات كلا سنجي أدا أوتو تكينا كلا تمانين ميجي سنغاسي سبين Garmijat sinde barsa garmijat yo sinde barso boletin tena rakaboti abba gada lama kabdi rakabotin abba gada maketan sini kaba sufra kaba fermello kaba kajabana irra kayatani fi kaitan afatan kaba servisi kaba servisi jechu litan kuno bishigi ke sajaa ko dema jira meshan si wante sadal lakasmut servisi kaba chura dawto tagene gatin sa hoye jetan ko sadi dibto kuni beitani war beini moto asman sim beesse jira singe da otto tagena kaitan mo rakaboti jimlaiti kabdi yani rakabotin jimlaiti kuni moto kuno kumusnan kana bareda kan kana baredu kana sini sa akara jirti gize heddu baase sira gatse jira amma garu baase sin agarsiisu deema jira meeshichi sini sa kuno wala kana ndabawani si jala hini ko jechuudha meeshaa deema jiru wante hayyada ottota kenna ni beeytani le nama haarawaa fi wata imale namni haarawaa dhufe illee viidiyoo jechuudha jedhu jira garsee fi deema laala meeshaa likkiin qabnetu jira jechuudha laaltanii dhalabachuu dandeettani gatiin isaa qarshii 4,000 inni illee mootu fermello kana qaba kaitan taafatan kana qaba kajabana irra kaatan qaba jechuudha kana fakkaata rakabootiin ifaa kun illee inni qabu gatiin isaa 4,000 isiniin jedhee jira daawwattoota kennaa kan itti aanu mootu joogii warqaammaa akka wayii bareedula dhuguma ka warqii fakkaatu qabdi jechuudha obboleetiin teenna joogiin kuni qaqayyaramee dhufa akkaan bareedan dhufe jechuudha yeroo ammaa kanatti milaalchisime daawwattoota kennuun laalame akkasiin bareeddu wallaa itti dhuguu dhiisatti laaluun isii dhuguma ga'ee jechuudha kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota keenya gatii isaa hoyoo jettan qarshii 2,000 saanii feermuusii habbaa 3 qabdu obboleetiin teenna saanii feermuusii habbaa 3 fura akkana jirti kalarii hedduun dhuftiisillee akkuma kalarii hedduun dhuftu kalarii gurraacha warqaamma binnee fi jirra obboleetii teenna inni mootu qarshii 2,200 bitame isiniin jedha daawwattoota keenya ka itti aanu moo maannee jettan mandaja karaba mandaja kun irra danfachuuf namni hundi isii jaalate isii bitataa jiru jechuudha nama hundatu jaalate mandajaa kana isiin tuni qarshii 800 bitamti isiniin jedha daawwattoota keenya ka biraamoo markajii qabdi obboleetiin teenna markajii abbaa leetirii 2 qarshii 800 illee distii abbaa 4 qabdi obboleetiin teenna distii kanarraa isin dubbachuu barbaada distiin sun jechuudha akkas ashigamtee abbaan 4 bakka tokkotti dhufa garuu moo distii akkaan orijinaal furdootaa fedha bitadhaa isin jedha gatiin isillee akkasa dhugaa dubbachuu yoo ta'e distii qorqoorroo akkana waan gubdoo osoo hin taane distii baay'ee furdoodha baay'ee natti toltee harkaan garuu jaaladhee jira mana kiyyaafis nin bitan isin jedha daawwattoota keenya distii dhankaarraa waan taate distii furdoon niin fayyaddi ani yoo waan tokko itti bilcheessan seeraan bilcheessi jechuudha kanaafuyyuu gatiin isii hooyoo jettan qarshii 2,200 bichaadha abbaa 4 walirratti isiniin jedha daawwattoota keenya bitadhaa itti fayyadaman isiniin jedha ka biraan mootutti riifu furdaaf guddaa akkaan bareedaa ta'e kana jechuudha qabdi obboleetiin keenya laala meetiriin kun kasilaa xiqqaadha jedhanii fi mootiidhaaf deebiimmoo furdinni isaa osoo lafallee dheeka cabamu jechuudha meeshaa orijinaala fi bareedaa ta'edha daawwattoota keenya gatiin isaa hooyoo naan jettan qarshii 2,200 meeshaa akkana jiru kana bitadhaa meeshaa yeroo dheeraaf isinii ta'u ilmoo keessatti isinii ta'u isiniin jedha daawwattoota keenya ani ammaan xumuree jira isin kun dheeressu meeshaaleen xiqqaadha waan ta'eef daawwattoota keenya haga viidiyoo biraa qabadhee walitti deemnu share like subscribe gochuudhaan jajjabeessuun irraanfatina ammaan xumuree jira assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moggo Aisha meeshaa kee kuno si gegessu eda laali masoo billee isa kana si bite gaddiyoo ta'e atuun beeyta waliin asabnee binnee jechuudha akka inni bareedu masoo fi ajaa'ibaate jechuudha maashaallah eddini jaallatudha itti aanu mootiyyuu saanii raanii abbaa shanii biteera haala kanaan abbaa shan qaba kaartoonii keessaan baafne maal nuti gegessu eda kuno abbaa shan qaban beekatu wati beektu kabiraan mootu jootu warqaammaadha yookiin warqaammaa kana fakkaatti bite kuna
baay'ee bareeddii isin jedha qaaliitiyyaa ilaaliitti boo hariyatillee warra bira deemaa jiraatillee akkuma kana argitu viidiyoo si waraabee isin jedhaa bifti kabiraan mura kabooti abbaa gadaatti kabooti abbaa gadaa duraan ni beektaa ammallee waan hundaa beekuu fi waan filaalu addaani kun haala kanaan laalii isin jedha habiibti siinii qabaa suuraa qabaa saarbiis illee irra jirti kajabanaatiif qayxaan ammoo garaa isaa keessa jira jechuudha deemuudha waan ta'eef keessa yaa'u Servisiin gubbaa jirti. Kuna servisiin gubbaa jirti ni mul'atti yuusi. Ayyee kaitti aanu mootiyyuu maashii guddaa jetteerta maashin keessatti guddaan kun haala kana isa kana fakkaataa isin keessan baasne isallee waan barbaade kadaakuu danda'u kun akkuma asirratti argitu kana fakkaata maashin shunkurtii isin jedha habiibti inshaallah arra mishan kee warra kee bira ga'uu danda'a isin jedha habiibti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa kafuune kabajamtoota daawwattoota Aashaan Dakadiirtu akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin ayyee daawwattoota keenya har'a uffata iidaaf obboleettiin teenya warra isiitii bitte qabadhee dhufee jira isiniin jedha daawwattoota keenya asumaan obboleettiin teenyallee akka laaltu isinillee akka laaltaniif isinii qabadhee dhufee aga xumura viidiyoo kiyyannoo hojii turuudhaan sheer laayik sabskiraayib gochuun raanfatina isiniin jedha daawwattoota keenya hayyee kallattii mangisee isinitti agarsiisu obboleettiin teenya abbaa isiitii kun akkuma argitan kana shaamisiin ni jira koofiyaan jira iidaa jechuudha koofiyaa bittee fi shaamisii bittee fi jirti ambasaaddara yookaan immoo mul'ibsii bittee fi jirti jechuudha uffata guutuu ka sadariyaa qaba surree qaba bittee jirtiin isiniin jedha daawwattoota keenya ofii kiyyaa kaameraa waraabaa waan ta'eef gaarii isin agarsiisuun hin tolle sanbichaa miti amaamatu jira kun amaama kalarii kanaan akkasumatti dhiyaatu jechuudha akkamaas ta'u binnee fi jiran isiniin jedha daawwattoota keenya sabichaa miti caamma jira kun caammallee itti dhiyaata suufatti haala kanaan maash uffatanii akka iida oolaniif obboleettiin teenya warra isii sarpiraayiz gooteerti sanbichaa miti kun ka abbaati jechuudha hunduuyyuu walirratti kunniin ka abbaa yoo ta'u haala fillee kun haala kanaan darbannoo akkana bareedu kana shaarbii isaa wajjin kun shaarbii isaati kun immoo ka jalaan diratamu jechuudha kun kalarii baay'ee bareedaa ta'e filannee binnee fi jirra isin jenna daawwattoota keenya kanarratti immoo caammaa isarraa deemutu jira kun caammaa haala isiitiif kana fakkaatu caammaa orjinaal taate jechuudha binnee fi jirra isa bichaa miti shurraabitu jira kun shurraabii asirraan diratamu haala kanaan kalarii baay'ee isin hunduu jaalattanii maatii keessanii bitaa jirtan binnee fi bitee fi qopheessee geessuuf deemaa jira buna sukkaara qabdii obboleettiin teenya haala kanaan iida warri siifaa bittiin gooteertiin hin jedha daawwattoota keenya sheer laayik sabskiraayib gochuun raanfatina warri immoo warra keessanii bituu barbaadan lakkoofsa bilbila keenya duwwaa 9776966 jettanii yoo bilbiltan nu argatu dandeettan isin jedha daawwattoota keenya haga xumura viidiyoo kiyyannoo wajjin tura kana bichaa miti obboleettiin teenya takka mootiyyuu obboleeyyan isiiti bittee jirti uffata daa'immanii jechuudha daa'imman akkasitti xiqqishoolee osoo hin taane tanuma guguddoo taate jechuudha isallee isin agarsiisaa haga xumura viidiyoo kiyyannoo wajjin tura. Hayyee daawwattoota keenyaa gara uffata itti aantutti yoo isin dabarsu kun kana fakkaata jechuudha shinshinii wanni wajjin caammaa wajjin kamucaa dhiirallee shaamisii surree akkatti haala kanaan bittee obboleettiin teenya obboleeyyan isii sarpiraayiz naa godha jettee jirti kun qamisii akkaan bareedu taate fi faashina gisee ammaa kan taate binnee fi jirra obboleettii isiitii kun asirraa zaqqii qabdi asitti immoo hodhaan isii faashina kun akka gaariitti ol fuudhee isin agarsiisuu hin dandeenye malee baay'ee bareedudha jechuudha haala kanaan caammaa tanaan wajjin obboleettii isiitii bitteerti obboleettii isii itti aantuufillee kun haala kanaan kalarii walitti dhiyaatu jetteerti kun walitti dhiyaata waan ta'eef kan hin binne jechuudha kunillee faashina zaqqii qaba ofirraa duudaa irratti keexatan caammaa akkasumatti wajjin jira obboleettii isii taaniifillee haala kanaan bitamee fi jira jechuudha daawwattoota keenya kan itti aanu mootu obboleessa isii yookaan mucaa dhiiratiif ka bitame kun caammaa akkaan bareedduu fi orjinaal taatanii jechuudha bitamee fi jira surree jiinsii haala kanaan kun surree jiinsii binnee fi jira jechuudha baay'ee bareedduudha orjinaala jechuudha ilaalame surree akkaan bareedduudha isarratti dabalatee immoo shaamiziitu jira dirqama irraa uffata barbaachisaa waan ta'eef shaamizii kun ilaalame shaamizii tan binnee fi jirra isiniin jedha daawwattoota keenya haala kanaan maatii keessan warri iidaffaa bittinne gootan
إن شاء الله سن ربين جزاك سنتني أكفلو ما دام أنت سنفا بتني سناقوت سننجرا يديا للتابع يدو سننجرا دا أوتو تكينا هي ورم بتن الله إيد إتآن في التيادة سننجرا كان فكرت دا أوتو تكينا سنتن إيرسو فيديو تكو كبار سنين في جورا دا أوتو تكينا شير لايك سبسكرايب جورا نججبسا فيديو دا كمان سني ديب أجرا فوزي اللين ديب ترتي فيديو بريرة وجن إن شاء الله سننجرا دا أوتو تكينا قمنا جدرو كسني قدا قدا غلطوما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جتن كبجمتوتا دعوتوتا كادر فاميلي جرتو كم جرا الحمد لله قلت ربي إذا كبجمتوتا كنيارا كبجمتوتا دعوتوتا كادر فاميلي دبنا دفنا جرا يشودا أكما أرجع جرتن كنا ميشا بريدا أكما سنموتو mana keessatti fimee baay'ee akka bareedu agartanii maach godha girgiddalle maach wal godha uffanni kun immoo baay'ee kafaayidha baay'ee bareedaa jechuudha obboleettiin teenna viidiyoo isii silaa baay'inaan irraa maraa fi viidiyoo baay'ee irraa hojjechuuf hin dandeenye jechuudha sababni isaas meeshaan kun irra waan deemuuf meeshaaleen biraallee guutamutu jira jechuudha obboleettiin teenna firaasha 4 fi tiraasii 12 jetti qabdi jechuudha bifuma kana haala tufaniin kana naamuna si argisiise firaashni isii kunoo kana jechuudha tiknasiin isaa 12 firaasha tiknasiin isaa 12ti akkuma san immoo baay'ee biraandi ta'edha jechuudha እና እታን ሱዳን ሞቱ ፍራሻ ፍራሻ አፍሪ ፊ ኡፈተ ትራሲ 12 ቀብዲ akkasumas immoo walali meetira 15 qabdi jechuudha boletin teenna walali mooto bifuma kana nagartanii walali akka malafa afame diima kana jechuudha meetira meeqa qabdi meetira 15 qabdi jechuudha ittaan sudaan mallee elee buddeena qabdi jechuudha bakka buddeena itti hojjetanii elee buddeena kan qoraanii qabdi jechuudha meeshaan boletii teenna kun asii miti arsii roobee deema kanaaf yeroodhaaf amma ganamaan geggeessuudhaaf jecha muddamaa waan jiruuf meeshaa bilaati walitti daballee waan geggeessinuuf kabajamtoota daawwattoota keenya Kadir Family share gochuudhaan subscribe warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun gama keenya kottaa isiniin jenna haga dhuma viidiyoo ittiin wajjin tura. Egaa obboleettiin teenna meeshaa biraa wannaa qabdi jechuudha eelee qabdi jechuudha eeleen tunillee eelee qoraaniti asumaan jala kaattee laalaa ka mazarii fiitti fergiti waan ta'eefi asumaan qoraan jala keettee itti zii godhuuchi jechuudha jechuudha buddeen itti dirrisuu qofa. Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa kana akkasitti ilaalaa meeshaan obboleettii kennaa kana fakkaata jechuudha. Jamila bibti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laali distii kana siibite nika sila diqqaati baay'ee guddaadha distiin kun jala kana fakkaata jedha keessaa kaasne baay'ee guddaa fi guddaadha kanaati. Qarshii kuma ja'a 500 bitan kana fakkaata meeshaan kun immoo kun haala kanaan ashagamaa jira takka takkaan baasii agarsiisa viidiyoo akka irraan hojjenne shabakaan viidiyoo gadhiisuu isin diigni gadi irratti ta'uu jira wanta kaan feermusillee bakka meeshaa kaan yoo galee warra illee gaafataa joogillee jala keessan jira firaashni afurii kunooti tiraasiiwwan 12 kunooti cuuwwan immoo tokko hodhame kunaa jira bakka ganaa walitti tasheenii hin geessuuf jirra qaaliidha.